Garuu har'a gadda guddaa akka qabnu beektu? Gadda guddaa qabna. Har'a gadda guddaa qabna. Ibsi shammaa kii gatee badeera yookaan maatii dhiisee deemiirra jedhamaa jira. Ibsa akka dhugaa dhiibda sinseedha. Kanaaf abbarraa amma fagaata gan. Ibsaan akka duraatiin beekanii ani jaala isarra baradhee inni kan waa hundi kiyya hin beekanii. Haa akkamitti si dhiistee deemte garuu ati? Akkamitti furattee deemte? Nama na dan kapay mata ni nung burgenin. Guys. Ya dumati Cairo bye. Man kana Rabbinu laalee callisuun qabu. Beektaa Rabbinu imimmaan bareedaa kanarra lafatti dhiisuma. Maa inni beektu ergasii warraaf abbaa manaa wallollaan warri aartee gara maatii sii deemti gara abbaa faadha sii deemti. Inni ammaa garuu rakkisaa ta'e jira. Gara TikTokii deemti gara Facebookii deemti waan akkasii faatu nu qunnamaa jira. Maal dubbatu miti malee. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Ana dhageeffadhu sana. Ayye. Na dhage sanatti naaf hin himtu. Dur jirtii namni adda baanaaf. Gudii keenya sakan biraatiin immoo asliin geema wayii taphachuudhaaf qanii kutatee ture. Kanarratti namni yaada danuu kennaa jira. Asliin uummata keenya ammas gogomsee geema taphatee birrii guddaa sassaabachuudhaaf inni kaan immoo asliin waan kana yoo injifate illee birrii sarraa uummata keenya gargaaruu ni danda'a jedhamee bakka lamatti uummanni ba'ee wal nyaataa jira. Sagoo hin saalfattu. Nama tokko lama qofaa miti kan aslii qeeqaa jiru. Namoota bebbeekamoo danuutu aslii qeeqaa jira. Namni akka asliitti qarshii argate TikTokii kanarra hin jiru. Asliin immoo jaroota kanaaf deebii kennee jira. Deebii akkamii kenname asliin? Anaaf jettanii wal hin arrabsina hin dhufina. Asliin akkas jedhee deebii haa deebisu malee maakiin isaanis geemii guddaan qaba jedhaa jirti. Geemii qaxarootiin qaba guys. Naa beeksisa. Yoo isin alaaltoon ani waan guddaa amma ta'aa jiru keessaa inni lammaffaan immoo Joon Daani'el gadhiisamuudhaaf. abeet abeet. Jaayee tafatta እናቴ ትሙት. Haa ta'u malee raachuun immoo haala inni keessa jiru waa tokko nama raraan jiruan yoo fuudheera ta'e fuudheera jedhaa natti hima. Dhugaa rabbichaa oorotaa wal dhoksuun keenya haafu bakka amma ergasii wal dhoksuun hin ga'u inni mataa isaas takakkalaa jiru fanna. Eenyuun rifeensa isaa qaqqajeelchaa jiru. Booniyyee irratti sheekaa roobeen waan isaan irratti arganu hin beeku fooloorsii keessan irraa kaasaa gubatanii haasa'aa jiru waan isin dhibu keessaa. Sunillee intala fitnaatiin talli booniyyee jedhan sun durriyyee akira walla. Intala fitnaatiin qara'a jettee. Sagantaa keenya har'aa jalqabu keenyaan dura mucaa tokko Jiddaa keessatti haala nama garaa gubuun ajjeesanii kara biyya isii galchuudhaaf haala qophii irra jiran namni irraa bare jara akkas godhan kana gara seeraatti dhiyeessuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Haa ta'u malee mucattii kanaaf sagalee ta'uun keenya dirqama nuti ta'ennaan sagalee taafii jirra. Mimi mucattii nama akkamii turte haala kamiitiinis ajjeesanii kan jedhu haala gabaabaadhaan meemee ala. Ambaasii Jiddaa biraan gaha dhiini mucattii tanaa akka lafan banne fuudhanii masbahatti bishaanitti darbanii ajjeesanii akka waan isiin ufii duutetti amma biyya galchuudhaaf tattaaffii godhaatiin hin jirtii jedhan maadaamiin isiin bira dalaydu. Mucattiin tuni Misraa Muhammad jedhamti Arsii Zuwaay ijoollee isaaniitu amma Su'uudirraa ganamarraanatti bilbilanii na cinqaatiin hin jiranii ambaasiin dubbii mucattii tanaa wajjaan baasaatii dhugaa mucattii tanaa baasa. Mucattii tana na ajjeesuu hedanii lubbuun tiyya baduu heddii jetteetiniin ammootuu dubbataatiin turte jedhan booyaa turte jedhan. Namni yookaan quba qabdan waan taateef dhugaa mucattii tanaa baasa. Ijoolleen teenya mana Arabaatti hedduun miidhamaatiin hin jira. Arabni bineensa akkuma gaariin jirtu fokkattuun jirti waan taateef kunoo ufii ajjeeftee alhamdulillahi jetti sagalee ufii keessatti. Kanaaf ambaasiin harka keessanirraa malee janaazni mucattii tanaa kara biyyaa galuun danda'u waan taateef akkatti mucattiin tuni ajjeefamte akkatti lubbuun mucattii tanaa badde asin durallee yeroo 3-4 maktabatti deebitee dubbataatiin hin turtee jedhan haga mana 2-3 illee jijjiirattee ka jedhan amma ijoolleen biyya isaanii naahimaatiin hin jiran waan taateef koppiliinkii godhaa ambaasii Jiddaan biraan gahaa dhugaan mucattii tanaa haa baatu dhugaan miskiinaa haa baatu ambaasiin biyya Arabaa keessa jirtan ijoollee teenna ta'uuf jijjiirrettee maatii ufii jijjiirra jettee umrii daa'imummaatiin biyyaa baate osoo xabattee hin quufin nama jala dalagaatiin hin jirtu abboo rabbi sodaadhaa hordofa dhugaa jaraa hordofa damooza jaraa hordofa jireenya jarri keessa jiran hordofa ummata biyya kana bakka buutanii biyyoota addunyaa kana keessa jirtan waan taateef dhugaa jaraa hordofa dhugaa mucattii tanaa haa baatu isin ammootu. Mucattiin kun du'uu siitiin qanii 2-3 dura himataa turte. Haa ta'u malee imbaasiin Jiddaa jiru isii qaqqabuu dhabuu isaatiin lubbuun mucaan kana darbee jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya. Rabbi jedhaati hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana jalqaba akka dhuftanii argitanii laayik godhaa.
riipost godhaa sheer godhaa. Egaan obboleettiin keenya maqaan isii obboleettiin keenya suuraa isii argaa jirtan kun maqaan isii Misiraa Muhammad Aminoo jedhamti. Dhalattuu godina Arsii aanaa Heexosaa Itayyaati. Akkuma namaa biyya keessatti heerumtee jireenya isii jijjiirrachuudhaaf biyya keessatti haalli mijataa waan hin taaneef gara Saawud Arabiyaa deemtee amata lama hojjettee ijoollee lama daa'imman lama biyya keessaa qabdi jaarsallee qabdi. Galiin jaarsisii fidu gahaa waan hin taaneef mana kiraa keessa jiraatu mana ijaarradhaa akkuma namaatti jettee biyyaa baatee Saawud Arabiyaa erga geesseen booda amata lama hojjettee ijoollee koos yaadeera kontiraata koos fixeeraa gara biyyaattan gala jettee wallahi shaantaa qopheeffattee qodaa qopheeffattee waa hunda qopheeffattee deemuudhaatu kaa jiru guyyaan muraasni hafee duute jechuudha gahan sagalee obboleettii keenyas qabadheen jira. Inni du'ee jira garuu wanti kun immoo itti fufa haala kanaan waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Gara fuulduraatti wanti akkasiin kun akka lamuun taaneedhaaf hojii akkamiitu hojjetamaa jira? Gara imbaasiitiinis ta'u gara mootummaatiin hojii akkamiitu jira kan jedhu gaaffii guddaadha. laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. Adurreen koo yaa Rabbi fedha ga'u jalqabdee oorota. Kun baay'ee na dhibaa jira. Garuu har'a gadda guddaa akka qabnu beektu? Gadda guddaa qabna. Har'a gadda guddaa qabna. Ibsi shaammaa kii gatee badeera yookaan maatii dhiisee deemiirra jedhamaa jira. Ibsa akka dhugurra dhiibda sin seeneen. Inni haadhaaf abbaarraa amma fagaata ግን ibsaan anaaf kan duraatiin beekanii ani jaalala isarra baradhee እና inni kan waa hundi kiyya hin beekanii miti. በጣም ያስከፋል። በጣም haa ta'u mi natti dhaga'amu natti fakkaanne ture dhugaa rabbiin isinii natti galee guduraa no I don't know በጣም ይነጋል እና manni jechuun rabbii kiyya mana haadha faaxeen jira mana waliin cufnee baanee anaaf inni gizee isa gaggeessitee bulaa waliin akka qulfii qollafnee baanee itti waliin jira. Haa akkamitti si dhiistee deemte garuu ati akkamitti furattee hin deemte? Nama na danga pa maal tadi nung gawin? Guys, Yaa guyyaa dhumaati Kaayiroo baay. That's fine. Akkasi Kaayiroo guddisee deemaa fannaa fa'i. addunyaa kanarraa qixaatan inni guddaan maa inni beektu nama jaallattan dhabuudha. Waan garaa nama nyaatuu fi waan miira namaa tuqu obboleeyyan keenya kan iji isaanii mimmaaniin guutamanii asirra mul'atan kun eenyu jechuun keessaniif akkuma beekamu ibsi shaagoo fi obboleettii teenya makii orooti. Obboleeyyan keenya kun yeroo dheeraadhaaf halaalarraa wal jaalataatiin turanii halaalarraa waliif dheerata dhuubataatiin turan. Imimmaan kana ammaa rabbiin laalee callisuun qabu dhugaa rabbii. Maalan ta'e jetta? Imimmaan kana rabbiinuu laalee callisuun qabu. Beektaa rabbiinuu imimmaan bareedaa kanarra lafatti dhiisu fa'a. Imimmaan babbareedaa namni meeqa si wajjin booyi. Wallaahi har'a akka waan na taatee ni beektaa wallaahi akka waan na taatee waqqaan dhaga'amu jira. Maakiin immoo kanaan dura poolisiidhaan qabamteetti immoo maallaan jedhaa turtan isin? Meemee isin wanta akkasii isin quunnamee beekaa? Nama jaallattan dhabdanii beektu? Meemee gabaabsaatii nama isin jaallattanii dhabdan koomantii irratti naa barreessaa aannan dubbisa. Ani kana keessa hin jiru. Gorsattiin kun siifi dhugaa rabbi calluma jedhii fudhadhu. Yeroo takka maatu uffatamta beektaa? Muka siin dhalle yaabbatta bakka siin malee dhaabbatta wanta siin galle dubbatta. Leenca taatee yuusta gatii kee gabbuusta. Qeerrasa taatee raqarra dhaabbatta. Raqaaf bololtee saree wal yaabbatta. Yeroo takka maatu uffatamta beektaa? Hanga firraaneen kabaja namaa laatta nama gatii kee beene duuda irratti baatta. Nama siin jaalanneef qoftee mudhii citta warra siin laalanneef ceetee boolalitta yeroo siin deebine kadhachuutti fitta. Meekkanas godhe. Leenca erga taate yuusin akka waraabessaa. Yuusuu booddiin isaa raqatti nama keessaa. Hanga kee wallaaliin bakka kee beekadhu. Bakka gurri siin jirre afaan kee eeggadhu. Hanga malu caalaa hin kabajin lakkii. Kabaja baay'istee siif hin jiru bakki. Kun gorsi kun anaaf hin ta'u naan jedhaa jirtaa amma. Bakka siif ta'a kun siif beekamaadha kun gorsi kun siif ta'a. Kuni
soba propaganda malee waan ta'uu danda'u miti. Warroonni wal jaallatanii kaatanii immoo haalli jireenyaa sanii ta'uu dhiisennaan wal biraa fagaattan. Garuu sin maal godhaan jedhaa jirtu qoy. Kadis khabar saya demi fumara dabaltin na singla. Amma jarsa Ay na faya ka ba? ya pro hasi maifto. Jarsa arti wollolani maatii tikiyoo hin taka maatii ta'e bira sokkoonni jiraate wanni tiktok irra sokkotu wanni social media irra sokkotu maali? Sigalee ana chill. Na dhaggeeffadhu sana. Ayye. Na dhagge sanatiin haafin himtu dur jirtii namni adda baanaa fete adda baanii jira. Eeffas yoo sibira deeme maal gotaa sheenotanii sheenoti. Saniifoo jinqiin irrattis dawwalteetis an dalagataaf hin biyyaabee dalagachuutu jira na dhiisi bakka please. Hai. Fayyaa qabda anta namoota wallahi blog jalan sahaa dhageessee falmata anta namoota narrattis hin dawwalin. Yeroo jalqabaan barsii sirrattiin shiita kee kan ol qabadhee beekan. Suma takkitti tan irratti yaani ansii jalqabanaa fi kanumaa fi kana jaa. Halas na keessa baatee jirta onni diye keessa baatee jirtaati anna dhiisi dhageessee. Fayyaa qabda yoo fayyaa qabaatu baatte ganda keessanitti dawwalee miti ni ladhaa jaam jaan keessa maraatee jira. Amma hin galtuna. Ingaltu sandee mif gaafadhu hamjamma boona dhiisi mi ana masarratti cufuuf hin deemaati ciao. Amma gara irratti cuftee? Irratti cuftee? Waan akkasitu nu qunname. Maa inni beektu ergasii warraaf abbaa manaa wallollaan warri aartee gara maatii sii deemti gara abbaa faadha sii deemti. Inni ammaa garuu rakkisaa ta'e jira. Gara tiiktookii deemti gara feesbuukii deemti waan akkasii faatu nu qunnamaa jira. Maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Gudii keenya isa kan biraatiin immoo asliin geema wayii taphachuudhaaf qanii kutatee ture. Geemni kun immoo akka Itoophiyaa akka Afrikaatti tun ta'in akka addunyaatti. Nama geema kana mo'atee tokkoffaa ba'eef gara miiliyoona 100tti kennama jedhamee ture. Birri Itoophiyaa sanitti hin fakkaatin doolaaraan. Kanarratti namni yaada danuu kennaa jira. Asliin uummata keenya ammas gowwomsee geema taphatee birrii guddaa sassaabachuudhaaf inni kaan immoo asliin waan kana yoo injifate illee birrii isaarraa uummata keenya gargaaruu ni danda'a jedhamee bakka lamatti manni be'ee wal nyaataa jira. Saqoo hin saalfattu. Xiqqeessumallee qaanyooytu. Birrii kiisha namaa jirtuuf ji'arraa torbaanirraa waggaarraa baatii 2-3 geemii jetteetuma afaan bantee kiisha namaa karoora baasuu hin saalfattu xiqqaa guddaan. Hin qaanfattu xiqqoomallee. Nyaara ijaa kana haaddatteetuma deemta. Barri na ajaa'ibdii bara Oromoon tun hundinuu birruma kiisha namaa namni dalagatee kiishaa qabu yookaan akkaawuntii irraa qabutti karoora baastaa baatiirraa ji'arraa 15irraa baatii 2-3 waggaarraa geemii jetteetuma kiisha namaa karoora baastaa hin saalfattu xiqqoomallee. Kagalgalaa ganama geemii jettee teessee si hanqatee gaduma yaatee wanni hin saalfatti ni qoye Oromoon tun walirratti qoye. Horummaan taa'eetuma dalagee urkee fidee hamanaan hin jaarranne fidee birrii namaa kan wakana taguuga udduu bal'ayaa. Hin saalfattuu xiqqoo ballee. Fiddee birrii ta'e nama akkanita namni manaan jaaraati maal? Nama tokko lama qofaa miti kan as liqeeqaa jiru namoota bebbeekamoo danuutu as liqeeqaa jira. Taphateera namni akka asliitti qarshii argate tiiktookii kanarra hin jiru. Dhugaa rabbii dubbachuu inuma hin jiru. Arabakaችሁ ዝም ብርሪ ሱን ሞ ብርሪ በሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ ነው ጅጅሩቲ ማዲዮ ፊ ጅጅሩ ከራ ሰልጳ ኒ ደንዳማችሁ ሲለመ ሰዲ ተበቴ ሲለመ ሰደኑ ቀሺ ጉዳ አርገት ሶ አሁን ከረጫላ ኡመተ ከሲ ኪሲሳ አን ኪሲሳ ነምኒ ባሴ ላቱ ፊ ኡመት ማሊነት ይየተ ሲገደ ማሊ ፊ ነጋ አንጀቱ ሙጫንጉ ማሊ ፈጣቦሩ ብሪና ከና አይደ ሚዲያ ከበያ ሳለኒ ኦዲሰኒ አረባካችሁ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀሱ። Asliin immoo jaroota kanaaf deebii kennee jira. Deebii akkamii kenname mee asliin? Anaaf jettanii waliin arrabsina hin dhufina. Nan barbaadumi sobaa jiraami bilooko arganya. An Ameerikaa firan qabu, Kanaadaa firan qabu, Awustiraaliyaa firan qabu, Awurooppaa firan qabu, rabbiin qaba. Namoota na jaalatanii mootuu warra callisanii nalaalan baay'ee qaba kan hin beekne rabbi nama naa kenne. Asliin akkas jedhee deebii haa deebisu malee maakiin isaanis geemii guddaan qaba jedhaa jirti. Geemii qaxarootiin qaba gaayis naa beeksisa ammarraa eegalaatiti araba waliin taphachuu deeman. Okay? Bakka balaan reef bu'a bakka. Balaan reef bu'a. Iyyaa ga'uu
Gara biyya keenyaatti immoo yeroo as deebinu keessatti gizee kana gizee eebbaati. Mana barumsaatii ijoolleen waggaa 20 meeqa guutuu baratanii cinqama. Sa'aatii eebbifaman keessa yookaan sa'aatii gammachuu jaraa itti argatan keessa. Yeroo kana keessatti immoo waan guddaa tokko argine. Haati isaa akka kana taatee kasala mataa irratti baattee isa barsiiste. እናቱ ከሰል ሽጣ ያስተማረችው ጀግና ወጣት ምርቃቱ ቀን የክብር ኮፍያውን ለእናቱ በመድፍ እሱ ግን እኔን ለማስተማር የተሸከምሽውን ከሰል እኔ ልሸከም በማለት ከሰሉን በራሱ ተሸክሞ በዛሬው ዕለት ተመርቋል። ክብር ለእናቱ። akka kanaatti haa eebbifamu malee jarri kaan immoo kan kana hojjete nu imiti chat gpt dha jedhaa jiru. Chat gbtnis akka kana duukaa eebbifamtee jirti. Isiidhaafis galanni guddaan kennamuufii qaba. Isiidhaafis digirii nu kennamuu qaba. haa ta'u malee gurbaan haadha isaarraa kasala baatee ofii isaatii immoo keeppii isaa kenneef eebba sana kan gaggeessee mucaan kun barbaadamaa jira. በተሰራጨው በዚህ ምስል ላይ አንድ ሰው ከአሜሪካ እኚህን እናት መሸለም ይፈልጋል። ትክክለኛ አድራሻ እባካችሁ ከወደ ጅማ ያላችሁና የምታውቁ ላኩልን ሲል ዳጉ ጆርናል መልእክት አስተላልፏል። እናንተም ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ መልእክቱ እንዲደርስ አድርጉ። ጀሪ ማቲ ከነ ቤክተኑ ሃቲ ኩን በርባዳማ ሃዳ ከነ ካን በርባዳ ጅሩ ጀረ ቢየ አሜሪካ ኬሰ ጅራተን ኬሰ ጀሪ ካን ሞ ዲግሪቺ ኩን ዋ tokko ጀረን ተመቻኔ ነቲ ፈካታ አከ ጀሪ ተአጅረን ጊዜ ነርጉ ፈታን ዘደ ዱካ jara akka kanaatti eebbifamanii ba'anii ka gisee bakkeetti agarree gaaffii gaafannu gaaffii akkamii gaafanni kaleessa. Kinarreenyo kana jira? Maqaan kan keenyudha? Maqaan koo Dirribee Addunyaan jedhama. Dirribee egaa harree guyyaa eebba keessanidha. Baga gammadde. Amiin baga walumaan gammanne. Tolee Dirribee sadii da'u sadii baay'isuu zeeroo da'u sadii meeqadha? Sadiidha. Sadii miti. Yaalime carraa tokkoon siif kenna. Sadira? Kudalama. Dhugaadha bakka kan digiricha argachuu qabu ChatGPT. Digirii sanaaf kan malu ChatGPT. Jireenya keessan keessatti qobummaan isinitti dhaga'ame beeka? Dhugaa rabbicha namoota obbiraa dhabdanii qobummaan isinitti dhaga'ame beeka? ሙጨቲ kana hin caaltan mucatti kana dhaggeeffadha. ከምሬ ነው የምላችሁ ህይወታችሁ ላይ ጥያቄ ያሳጣችሁ አይዟችሁ እንዴት ናችሁ ወሬት ናችሁ የት ገባችሁ የት ወጣችሁ ምናምን የሚል ሰው ይስጣችሁ። ከምሬ አሁን ዛሬ በነገራችሁ የዚች ልጅ አሳዛኝ ነው ታሪክ። ልጅቷም ጆይስ ቪንሰንት ትባላለች። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2003 ዲሴምበር ላይ ወደ ኖርዝ ለንደን አካባቢ የምትኖርበት አፓርትመንት ውስጥ ነበር ዱቲ አርገምቴ። ጆይስንም ለሞት የዳረጋት የአዝማ አታክ ነበር። እንግዲህ ጆይስ በጣም ምስኪንና ብቸኛ የሆነች ሰው ናት። የሚደርስላት ዘመድ አዝማት፣ ፍቅረኛ፣ ጓደኛ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቤተሰብ የላትም። በዛ ምክንያት ጆይስ ሳሎን ውስጥ ለብቻዋ ተቀምጣ እንደሞተች ቲቪዋም እንደበራ ብዙ ቀናቶች ይቆጠራሉ። ቪንሰንት ኖርበት የነበረው አፓርትመንት የኪራይ ስለነበረ የኪራዩ ገንዘብ በአውቶማቲክ የባንክ ፔመንት ጋር ተያያዘ ስለነበረ አውቶማቲክሊ እየተከፈለ ለብዙ ጊዜያት ቆይቷል። ከጊዜያት ብዛትም ከፍቶ የሚያያቸውና የሚቀበላቸው የሌሉ ፖስታዎች ደጃፏ ላይ በጣም ተጠራቅመው ነበር። ቀናቶች ወደ ሳምንታት ወደ ወሮች የተቀየሩ እሷን ብቻዋን ቁጭ ብላ እንደሞተች ይቀጥላል። በእሷ የአፓርትመንት ክፍል ያለው ኮሪደር ላይ የሆነ ሽታ እየመጣ መሆኑ ሰዎች ኖቲስ ቢያደርጉና ቢያውቁም ነገር ግን በአካባቢው ላይ የሚገኘው ትራሽ ቢን ወይም ደግሞ የቆሻሻ ማስቀመጫ ይሆናል ብለው ችላ ብለውት ነበር። በዕለት ተዕለት የአፓርትመንቱ ኑሮ ላይ እንግዲህ ተከፍቶ ዘግ ያላገኘው ቲቪዋ ከሱ የሚወጣው ድምጽ እንግዲህ ከአፓርትመንቱ ነዋሪዎች ድምጽ ጋር አንድ ላይ መርጅ አድርጎ ተዋህዶ እሷንም ማንም ችላ ሳይላት ቀናቶች መቆጠራቸውን ይቀጥላል። ጆይስ የአፓርትመንቷን ወራዊ የኪራይ ክፍያ ስትከፍል የነበረው በባንክ ጋር እያይዛ በአውቶማቲክ ፔመንት የነበረ ቢሆንም እንግዲህ በዛ መንገድ ሊቀጥል አልቻለም። ምክንያቱም አካውንቷ ላይ ያለው ገንዘብ ያልቃል። የአካውንቷ ገንዘብ ካለቀ በኋላ እንግዲህ 6 ወራት አልፎ የ6 ወራት ኪራይ ሳታልፍ እንግዲህ ብዙ ደብዳቤዎች ደረሷት። ደብዳቤውን ከፍቶ ማያዩ ሰው ሳይኖር ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህም የተማረሩት አከራዮቿ እንግዲህ ፍርድ ቤት ሄደው የፍርድ ቤት ወረቀት በማጻፍ ቤቷ ተከፍቶ እንዲገባ ያደርጋሉ ማለት ነው። በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በሩን በግድ ከፍተው የገቡት ሰዎችም እንግዲህ ያገኙት 2 ዓመት በላይ ያለፈውን የቪንሰንትን ሬሳ ነበር። አዎ በደም ሰምታችሁኛል። 2 ዓመት ያለፈው ሬሳን ያገኙት። ቪንሰንት ከሞተች እንግዲህ 2 ዓመታት ተቆጥሮ ማንም ቼክ ሲያደርጋት ማንም የት ደረሽ የት ገባሽ ሳይላት እንግዲህ ሞታ ነበር የተገኘችው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ የሚጠይቃችሁ ሰው ያሳጣችሁ ያልኳችሁ። akkuma dhageessan ka mucaan kun appaartaamaa irratti mana wayii kireeffattee jiraatti. Ituma jiraattu keessatti immoo aadaa biyya alaa keessa aadaan ollummaan jiru. Ollaa wal gaafachuu bona wajjin dhuguu akka kanaa wanta akkasii immoo hin haa ta'u malee mucattiin kun ituu televezyiinii ilaalaa jirtu diqqata duuti. Yeroo duuti keessatti immoo waan isin dhibu keessaa namni si gaafatu gatiin jiraanne jenna. Kiraayin iyyuu kan kaffalamu automaatikaalii baankii keessan irraa fuudhee tiraansfarii jaraa godha automaatikaalii dhufu. Kiraayinis kaffalamaa jira mucaanis jirti jedhanii yaadu abbaan mana sana. Garuu mucaan kun waggaa lamaan dura mana sii keessatti ituu televezyiinii ilaalaa jirtu duuti argamte. Qobummaan addii kana jabaate. Ara dirasuልኝ ወገን
ደላላ ሳውዲ አረቢያ ወሰድኩ ብሎ 300 ሺህ ብር አስከፍሎ አፋር ክልል ላይ ያለው እባካችሁ አስረሱኝ። እኔ እስከ ዛሬ ሳርቆ ያለው መሰለኝ አፋር ክልል ላይ እባካችሁ ሳውዲ ያላችሁ እንደው ባላቃችሁ ጌታ ይያሻዋለሁ አለ ወላካሎ እኔ አፋር ክልል ላይ ያለው ጭራሽ ሰው የሚባል የለም። ሰው አይቻላቅም ወይ ነው ይማራው። እሺ ፎቅ የት ነው? ፎቅ አለ የተባለው ያ ነው እንዴ? ፎቅ የማን ነው? እሱ መኪና ውስጥ ፎቅ ውስጥ ያንበል ሳው ያላችሁ እንዴው በሞት ያንሱ ይያችሁ እንዴው በሞት እንዴው ደላላ እንዴው ብሬን እንዴው ጭማር ጎ እንዴው አፋር ክልል ወስዶ ጣለን ያረጋኝ ወይ ዘመዶች ውሰዱ በቃ ወዲ ዘመዶች ወይ ቤተሰቦች ደላላን እኮ አልተኮት እኮ በቃ ቡርጂ ከሊፋ ረንሲ ባሰጀደ ጊዜ ኒባራ ከካና ከሰደ የሚገልጹ ዱጋ ረቢ ይሄ ህመም ነው። አርቲስት አንዱ ዓለም ጎሳ ኤርጊመና ሂዳቲ በኤ ወዱ ተኮ ሐላ ወለሎቲ ኑ ጀዴ ጅራ ጣምሲ ሳኩን ኤኙፊ ዮ ኢዝናላልቶ ናኒም ባያ Yo isinnalalto nanimpaya jiberi radade gaboya isini jabate diya ire isini jabate diya ire gabadol jengizi waan isin dhibu keessaa fuulli isaa guutuun jijjiiramee jira. Haala san argaa jirtan rifeensi isaa inni asirraa kunis irra hin jiru. Dhaamsi isaa kun dhaamsa akkamiiti? Eenyuufis jedhamaa jira kan jedhu gaaffii guddaa. Waan guddaa amma ta'aa jiru keessaa inni lammaffaan immoo Joon Daani'el gadhiisamuudhaaf. አቤት አቤት ጃዬ ተፈታ። እናቴ ትሙት ከጃዬ ጋር ነው የምናደርገው ቻሌንጁን። ይሄ ቃሌ ነው ደግሞ እርግጠኛም ነኝ ቃል ለምድር ለሰማይ ጃዬ በዚህ ሰሞን ትፈታለች። ይመቻችሁ። እወዳችኋለሁ። በቃ እሺ ልንገባ ነው። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። ኔክስት ቻሌንጅ ይጀመራል። ዘፈኑ አብዷል። በቃ እቺ ሲነች የቀረችውና እቺኛዋ ሲን ተቀርጻ ነገ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አሳውቃችኋለሁ። እወዳችኋለሁ የአርባ ምንጭ ልጆች። haala sin dhagaa jirtanooni ka Joon Daani'el hedduu kana keessa ni gadhiifama jedhee maqaa rabbii isaatiin kakataa jira. Haa ta'u malee raajuun immoo haala inni keessa jiru waa tokko nama raraan jiruan yoo fuudheera ta'e fuudheera jedhaa natti hima. Dhugaa rabbicha oorota wal dhoksuun keenya haafu bakka amma ergasii wal dhoksin hin ga'u inni mataa isaa astakakkalaa jiru fanna eenyuun rifeensa isaa qaqqajeelchaa jiru. jedhe sareen keenya taayigad maasela tulaa ifirra dhufini sirreeffattee dhuftu abbaa koo maaltu si cinqa addii kana yookiin fuula siis nutti agarsiisi. Fuula si yookaan nutti agarsiisi bakka tokkuma miti maanu. Booniyyee irratti sheekaa roobeen waan isaan irratti arganu hin beeku fooloorsii keessan irraa kaasaa gubatanii haasa'aa jiru waan isin dhibu keessaa. Sunillee intala fitnaatiin intalli booniyyee jedhan sun durriyyee akira wallah intala fitnaatiin qara'a jettee wallahi isiin sobaa jirti. Nuti ammootiin amantaa kaan irraa ay dhufteef ammootiin kabajaa hedduudha itti goonu. Intalli ammootiin akkas durriyyee argeen beekon akka kiyyatti wallahi durriyyee akira. Maali ammootiin namni diiniin kabajamu akkamitti ammootiin yoo diiniin beekitti ittiin barattu akkasitti keessa miiseejii maamma bayaanii kataba maamma bayaan ammootiin yoo barbaade waliin haasayaa yoo barbaade ammootiin ilaal kaan walii miiseejii walii kataba nama ammoo yoo laalu ani gaafii maseeraa gaafadhe waan biraa itti fakkaata nam durriyyee akira intalli sun wallaahi wabillaahi booniyyee intalli jedhan sun namni maamma bayaan bakka kanaan gahe isiidha durriyyee akira. Intalli sun diinii baratti jedhan malee maamma bayaan sila darasaa maamma bayaanii ammallee akka waan barattu achitti fitnaan isiin deemtuun fitnaa guddaa nama waa baratu miti nama akkanaa kana ammoo bitiin barataa ofii godhuu nuun barbaachisu nuti amantaa biraa irraa dhufteef kabajaa itti goonu
والله الدور كي رقم انت اللي سن انت لأموتني الله شرطت انت لفتنا ربي أمي والله انت لبونية جرانيسا لا حول ولا قوة إلا بالله تكان أرجني ما انت اللي أكسي سبحان الله أبو ربي صداد أمانا شيء اللين ديمنا فولو اللي راك فدنا ما أكسي انت اللي سن شرا براك أبدي والله نتي أمانتا برا إراد أفتي Orotaan waan isaan irratti arganii hin beeku. Garuu mucattii kana haala kanaan kan isaan haasaa jiranuuf waan ta'etu jira natti fakkaata. Haa ta'u malee waan gidduu jiraa jiru waa'ee diiniitti ta'ee waa'ee rakkinuma kan ofiitti ta'ee hin beeku. Rakkina jara gara booddeetti yoon bareessanii fudheen dhufaa sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti jechuudha. Meemiyaas jedhe al tokko.